Tole gorsa fayyadamtoota haaraadhaaf jedha bakka kanarratti. Fayyadamtoonni haaraan pilaatfoormii kanarratti maal gochuu qabudha. Inni jalqabaa dursa piroofaayilii keessan sirriitti guuttadhaa jedha. Kanaaf maqaa keessan, suuraa keessan wantoota sirreessuu qabdan karaa sirriidhaan erga achirraa bantanii dhuftanillee asirratti edit gootanii sirreeffachuun ni danda'ama waan ta'eef isa sirreeffachuudha. Ittaani eejentii filatamaa filadhaa jedha. Kun isa sirriidha. Eejentii nama isin hojjechiisuu danda'u, nama waliin hojjedha jettanii yaaddanii dhuftan kana waliin seeraan hojjechuudhaaf eejentii keessan filatamaa ta'uusaa mirkaneeffadhaa. Ittaani guyyaatti yoo xiqqaate sa'aatii 2 hanga 3 pilaatfoormii kanarra turaa yookaan immoo pilaatfoormii kanarratti dabarsaadha. Kanis immoo yoo asirratti dabarsitan pilaatfoormii kanarraa wanta argachuu qabdan ni argattu jechuudha. Fayyadamtoota kan biroo waliin wal kabajaan waliin hojjedha. Sochiilee bashannanaa kan adda addaa irratti hirmaadhaa jedha. Namoonni asirratti pilaatfoormii kanarratti namoota bashannansiisaa hojjetan pilaatfoormii kanarraa qarshii guddaa namoota hojjechaa jiranidha waan ta'eef isinillee taalentii yoo qabaattan taalentii keessaniin pilaatfoormii kanarratti hojjechuun baay'ee isin fayyadaa jechuudha. Karaalee ittiin galii walitti qabannu kan jedhu kan ammoo kun kallattii garaagaraatinidha kan pilaatfoormii kanarraa galii walitti qabannu. Pilaatfoormii kanarraa kan nuti ittiin argannu inni jalqabaa shamarran yoo taane pilaatfoormii kanarratti yoo dhufnu laayivii irra taa'uudhaan pooyintii walitti qabachuudha. Dhiironni immoo akkuma isinitti himee paartii adda addaa irra taa'uudhaan kooyinii walitti qabachuudha jechuudha. Kooyinii kanas immoo dabalataan akkaataa kamiin arganna kan jedhu isinittan argisiisa. Gubbaa kanarraa akkuma argaa jirtan booksiiwwan lamaantu jiru. Lamaan isaaniiyyuu garaagaridha. Inni kun pilaatfoormiin kun guyyaa guyyaan kan nu kennudha. Inni kun immoo namni mana kanaa kan nu kaa'u yookaan immoo laakii booksii jedhama. Isa sana yeroo 10 arganna guyyaatti. Isa kana yeroo 10 pilaatfoormichumatu nu kenna. Isa kana garuu akka namni sun nu kaa'etti akka giiftiittidha kan nama sanarraa argannu jechuudha. Kallattii kanaan kooyinii walitti qabachuu dandeenya. Kooyinii kana immoo maal goona jechuudha. Gara pooyintiitti jijjiirannaa jechuudha. Pooyintiin sun immoo maallaqa ta'ee kan ba'uu danda'udha. Kanaaf kallattii kanaan kooyinii garaagaraa walitti qabachuu dandeenya guyyaa guyyaadhaan jechuudha. Taanee namoota garaagaraa wajjin tapha garaagaraa taphachuudhaan kallattii nuti ittiin geemii adda addaa qopheessuudhaan kallattii nuti ittiin pooyintii argannu kan immoo maallaqa dabalataa argannu jira. Taanee kennaa namoota adda addaa irraa fi eejensii keenya irraa argannuun illee galii keenya guddifachuu dandeenya. Akkasumas immoo eejentii taanee akkuma jalqaba isinitti himee koomishinii garaagaraadhaan qarshii argachuun ni danda'ama jechuudha pilaatfoormii kanarraa. Kanaaf namni jabaatee hojii tokkuma isinitti himee pilaatfoormii kanarraa nama sirriitti qarshii argachuu danda'udha jechuudha. Ittaansee kan jiru immoo kan sirriitti of eeggannoo isin gochuu qabdan odeeffannoo dhuunfaa keessanii nama kan biraaf dabarsitanii hin kennina. Paaswoordii keessan keessattuu nama kan biraatti dabarsitanii hin kennina. Ittaansee kan jiru namoota irraa maallaqoota isin gaafatan irraa of eeggadhaa jedha. Maallaqa adda addaa callistanii pooyintii keessan tiraansfariin godhina nama hin beeknetti jechuudha. Eejentii filatamaa qofa filadhaadha. Kanaaf eejentii keessan filatamaadha. Namni isin filattan kun filatamaadha. Nama kana qofa waliinidha. Yeroo hundumayyuu kontaaktii kan gochuu qabdan jechuudha. Qajeelfannoo poopoo laayivii hordofaa jedha. Seerota isaa sirriitti hordofaa keessattuu amma laayivii yeroo teessan sin adaba waan ta'eef akka hin adabamneef keessattuu shamarran laayivii yeroo teessanitti namoota kan biraa galchuu dhiisuun laayivii seeraan taa'uun kun dirqama keessanidha jechuudha. Maaliif akka hin adabamneef pilaatfoormicharraa aga haqamutti waan isin geessisuuf jechuudha. Kanadha. Astaan immoo sochii shakkisiisaa ta'e gabaasaa jedha. Riippoortii gochuun isin danda'ama. Hilpiirra galtanii wanta shakkitan yoo ta'e gara eejentii keessaniittis gabaasuu dandeessu. Pilaatfoormicha irratti illee gabaasuu dandeessu jechuudha. Ittaanee kan jiru immoo akkamitti fayyadamna kan jedhudha. Yookaan immoo aayikiniiwwan poopoo laayivii irra jiran maaliif fayyadu kan jedhu isa waliin ilaalla. Isa waliin ilaaluuf immoo bakka kanarra viidiyoo kan jiru tuqna jechuudha. Isa kana tuquudhaan aayikiniiwwan achirra jiru akkaataa kamiin akka fayyadamnu waliin ilaalla jechuudha. Amma xumuraatti na hordofaa.